Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo. Nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa ganda Caffee Aannanii isin daawwachiifnaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jedhu anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerra. Dubartoota bulchiinsa ganda Caffee Aannanii keessatti waldaan ijaaramanii qarshii 20 irraa ka'uudhaan baajaajii fi akkasumas konkolaataa bitatanii jiruu fi jireenya isaanii jijjiiranii dargaggootaaf illee hojii uuman wajjin gaafii deebii taasifnee jirraati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Duraan dursee ani Misira Zakkoo Ahmetiin jedhama. Ganda Caffee Aannanii. Akkaataan itti isin waldaan gurmooytan maal fakkaatame? Waldaan gurmaa'uu balaa homa lama sadii eegalle. Dargaggootaa fi hayyootaa fi shamarran yoo jiru qarshiilee 20 hin kaafneeti hanga kumaatii hin geenye iska amma waliin turre jechuudha. Waldaa san nama meeqaan jiraatan nuuf ibsa? Dur nama 44 irraa kaa'e. Waldaan ijaaramuu kun bu'aa inni qabu, faayidaa inni qabu irratti mee nuuf ibsa? Nuti dura immoo bakka tana geennee yaanne cinqii baay'eetti irratti seenne jechuudha. Itti seennee kaan ijoolleen barsiifanne kan mana hin qabnes manaan ijaarranne osoo nuti karaa konkolaataadhaa baajaajii sanitti jijjiirranne osuma olii yaanuutu jechuudha. Ganama wanni tun faayidaa nuu qabdi waan taateef itti wayyooyne baajaaji kan qabnes hin qabnes tokko binnee kan qabus lama goone ittuma tattaafanne hayyee teessumni tun faayidaan qabdu yoo sochoone bicha faayidoonaan jettu namuutu itti mataa walitti qabanne iddoo tana geenya jechuudha. Gurmaa'insi haarayni gara gandaa gadi dhufe kun waldaa keessan kana ijaarsa keessan kana cimsuu irratti maal fakkaatami? Paartiin teenya eega dhuftee fi as jittu har'a guyyaa shammoojaa nu bira geesse. Hayyee jajjabaadha. Harcaatiin ni jirti. Yoo harcaatiin jiraates gama keenya dhiyaadha jechaati nu jajjabeessan jechuudha. Bulchaan keenyaas ogguma hundaa'u yoo nuti dhaqu baannes dhufeeti nu hubataa. Kun ala dakanaa meeqa kana duraallee ilaa zaalama mokkana na bira taa'anii na biraa qotan jechuudha. Bulchaan paartoonni amma dhufe namni torban kun ogguutu akka nu dagachaan jira waan ta'eef nutillee namilee biraatiin nu dhagahamu jira. Kan isaan keessattuu akka daggacumtuu maalayyaanuu yenneeti yoo inni takka nurra dhuftees nu daggafa waan taateef tanaaf jala jechuu jirraa jechuun nutis. Itti gaafatamtuun damee hawaasummaa bulchiinsa ganda Caffee Aannanii Aadde Burtukaan Taayyee gurmaa'insa dubartoota keenyaa kana irratti waldaan ijaaramanii jiruu fi jireenya isaanii jijjiiruu irratti yaada bal'aa kan nuuf laatanii jiranidha. Maqaan kiyya Aadde Burtukaan Taayyeetiin jedhama. Itti gaafatamtuu hawaasummaa bulchiinsa ganda Caffee Aannaniiti. Dubartoonni osuma hooggansa kun gadi hin bu'uun nu dura ijaaramaniitti jirani. Garuu nuti amma kanuma isaan eegalaniitti jiran cimsinee waliin dhufnee daawwachaa hamilee kan nuufi malee nu duratti jirani. Dubartoonni keenya ijaaramanii dargaggeessilleen keessanii jira. Isaan kana keessa waliin taanii waliin mari'achaa kan mana hin qabneef kan manni tokko mana lama godhaa fi mana horiitiif kan nama adda baafachaa kaammoo san dabreef baajaajii akkuma reefuun kana ibsaa deemanitti kabaajaajii takka qabu lama godhaa deemu jirani. Kabaajaajii jira kutee makiinaa biteellee ni jira. Ka magaalaa gurguddoon mana ijaarratellee ni jira. Ka mana fincaanii hin qabnellee akkasumatti wal mariidhaan jechaadha. Namni mana fincaanii hin qabne dhukkubni daddabraa waan hawaasa daa'imman miidhuu danda'uuf mana fincaanii qochisiisaa waliin mari'achaa deemaa jiran. Waan galii harkatan irraa qusatan gochuu irratti maal fakkaatanii fi uumee kana irratti bal'inaan nuuf ibsa? Qusannaa irratti dubartoonni keenya baay'inaan amma warra galii diinagdee illee xiqqaarra jiran
maallaqallee kanneenee fi bifa saniin qusannatti akka galan akkaawuntii baankii siinqee baafatanii qusachaa akka deeman sabbata ayyoollee amma gama gurmaa'insa ummataatiin illee cimee guyyaa guyyaatti illee gabaasa fudhachaa jiranii waan gurguraturraa namni qusannaa adeeffatee mana baankitti qusannaa waan sabbata irratti ayyoon duraa gudunfatu san sabbata ayyoo enne daa'imaaf illee handhuuraa enne bifa sanitti akkaawuntii baafatanii qusachaa jiranii. Dura bu'aan bulchiinsa ganda caffee aannanii kabajamoo obbo Jamaal Saanii dubartoota keenya roga hundaanuu cinaa dhaabbanne qonnarraa gara industiriitti akka jijjiiraman ni taasifna jechuudhaan dubbatanii kan jiranidha. Tole maqaan koo Jamaal Saanii jedhama. Bulchaa ganda caffee aannaniitu. Ayyemee eega gurmaa'insi haarayni mootummaan amma karaa gandaa gadi simbuusa kana egaa hawaasa keenya tajaajiluu irratti dubartoota keenya gurmeessitanii akka jiruu fi jireenya isaanii jijjiirratan godhuu irratti maal fakkaatanii? Tole uummata keenya tajaajiluudhaaf isaa'uu dubartootaa fi dargaggoo fayyadamaa godhuudhaaf dursa kan inni kanatti deemu ta'a. Hanga manaatti deemne jajjabeessuudhaan diinagdee keessatti maal akka fakkaatan asitti badhaadhina maatii eegsisuu qabate akkuma beekamu madur mana tokko keessatti horiin fi namni hojii galaa ture amma immoo kanuma mul'atu kana namni mana kophaa horiinis mana kophaa jira kanaaf badhaadhina maatii san dhugumaan mirkaneessuudhaaf kan itti deemaa jirru ta'uu isaati. Gaariidha dubartoonni caffee aannanii waldaan ijaaramanii hanga konkolaataatitti illee dachoo irratti gahaa jiranii nuuf ibsaa turanii meegaa dubartoota kana jajjabeessuu irratti maal fakkaatan isinii? Tole dubartoota kana baajaaj konkolaataa baay'ee bitatanii akkuma aanaa keenyaatti fakkeenya jechuudha. Fakkeenya waan ta'aniif fakkeenyummaa isaanii kan irratti deemnee gara waan biraatti gara warshaa yookaan wantoota maashina adda addaa fi dhiyeessuudhaaf isaan wajjin mari'annee fakkeenyaaf maashina zayitaa jira. Wal gargaarsa kana cinatti garasitti akka deeman karaa qonnarraa gara industiriitti akka deeman godhuudhaaf nutis isaan wajjin kan qophiirra jiru ta'uu isaati. Uummanni keenya jiruu fi jireenya isaa hoggansa haaraa kana dhageeffatee akkaan inni jala deemee jiruuf jireenya isaa jijjiirratu dhaamee ergaanuudhaama. Gaarii dubartoota isaanirraa fakkeenya baratanii dubartoonni hundi gara isaanii kanatti dhufanii abbaa diinagdee akka ta'an carraa kanaan dhaamuuf barbaanna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin bulchiinsa ganda caffee aannaniitti dubartoota keenyaa fi gurmaa'insa haaraa mootummaan amma gandatti gadi buusee wajjiniin taasifne kana hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayatti.